baay'ee gaariidha obboleessa kiyya rabbi si haa eebbisu sagantaa kana irratti na dhiyeessuu keetiif baay'ee galatoomi guddaan si galateeffadha galanni kee daangaa hin qabu na biratti akka salphaatti hin ilaalu waan kana gochuu keetii fi barbaadee na argitee asirratti sooshaal miidiyaa kana irratti na dhiyeessuu keetiif baay'ee si galateeffadha hundaa dura dhugaadha namichi kun obboleessa kooti Oromoodha Oromoon hundinuudha Oromoodhaaf qabsaa yookaan immoo mirga Oromoodhaa eegaa yookaan Oromummaa isaatiif jiraataa jedhanii amanuun hin danda'amu amantii kam keessatti kiristaanas ta'e islaamaa yookaan waaqeffataas ta'e kaamiyyuu yoo ta'e etistis ta'e akka kamittiyyuu hundinuu karaa tokkorra deema fedhii tokko qaba jechuu hin dandeenyu agumaani adda bilisummaa Oromoo wajjin waliin beeku tasumaayyuu inni duraadhaa adda bilisummaa ABO OLF ONEG waan jedhamu kanaa wajjin waliin beeku maqaa dhaga'i malee ragaadhaan isin dhiyeessa yoo ta'e yoo feetanii maal jennaani agumaan maaliin akkamitti biyyarraa bahee yoo jette waan xiqqoo ishee tokkoon irraa hima isee dhumaadha isa kabiraadha kan inni maatii keessatti hojjete sana hin qaasu kan inni fira irratti hojjete kan inni riyaadha saatiidha irratti hojjete sana hin himu akka sa'an afaan hin salphadhu garuu safuun qabaa natti dhaga'ama deebisee gowwaa al tokko arrabsii jedhanii nu aldibba of arrabsaa jedhan deebisee waan inni hojjete kana amma waa deebisee himuuni an akka of arrabsu tokko tambuudhadha beektaa natti dhaga'ama I'm feeling shame really garuu isheedhuma waan inni hojjete biyyarraa bahee akka nama siyaasaa tokkotti waan biyyarraa bahee of fakkeessa garuu dubartii faranjii tokko isheen Jarmaniidha American mission Louis Pasteur hosteli Allah sana kajirtu German missionary da sheni nama jabe citizen Germany ti isheetti dhaqeeti birri 30 kenni narrakkadhe waan nyaadun dhabe manja fiqaadi sadaffaan haareffadhe jedhe waan ittiin haareffadhus dhabe please jedhe deemee ishee gaafate dhuguma jettee himaanitiin itti dhagahame dubartii adiin kuni dhalootaan Jarmaniidhaan kuni isaaf birri 30 laatte nyaatallee naa kenni leftover yoo qabaatte jedhe gaafate in polite manner in sincere way yeroo itti dhiyaate jechaadha hayyee jettee yookaan shanii nyootu gaafa xiqqoo ishee gattaa'uudhaa kenni jedhe security guard yookaan zabanyaa jedhamu sana eeyyamsiistee fuutee ol gashitee yookaan shanii nyootu waan hin taane irratti hojjeteeti doolaara 5,000 ol irraa saamee halkan sana badee biyyarraa bahee Keeniyaa seene. Barakam kun kan raawwate barakam ture maqaan nama sanaa hin beektu laata? Maqaa hin beeku ani dirreda waan jira suni 90 around 97 or 96 keessa 87 86 87 kana dubartiin kun ni matte moo akkamitti odeeffannoo kana dhageessan isin? Keeziin itti banamee ture keeziin itti banamee qabalee asraa irratti kaffitanyaa 8 ka jedhani naannoon suni achitti barbaadamaa ture obboleettiin keenya tokko amma kan yeroo sana waa'ee isaa hordofaa turte amma Jarmanii jirti Maariyaam Margee Baayisaa jedhamti Jarmanii jirti obboleessi keenya tokko ammallee Finfinnee jira Waggaarii Baayisaa ka jedhamu Naggasee Baayisaa ka jedhamu obboleessi hangafoonni keenya biyya jiru hin beeku kan maatii guutuu beeka obbolaan keenya hin beeku eessuma kan nu taane Haayiluu Tarfaasaa Ameerikaa jirani hin beeku keezi kan isaanu Ameerikaa jiru waan kana dhugaasaa himuu danda'u keeziin ittiin biyyarraa bahee dubartii adii humnaan gudeedee maallaqa irraa haatee dhokatee biyya badee Naayiroobii seene Naayiroobii irraallee nama tokko biratti tuqa taree nama daaf ka jedhamu kampanii Jarmanii keessa nama hojjetu isaaf akka gaarden booyitii utuu isaa hojjetu isa jalaallee saamee waa biraa irratti godhee sobaan keezii sobaatiin akka nama siyaasaatti nama politishiyaanii of godheeti Ameerikaa seene amma waa'ee isaatiif iyyuu social security isaa detailii social security isaatii qorachisiisaan jira insha Allah
inshallah Rasul Rabbi fi Islamatti bu'e himmilkaa'u namichi kun gaafa nama individually nama humnan qabne dadhaba gaafa miidhe gaafa sana hin baye amma garuu isa jabaatti bu'e Rasul sallallahu alaihi wasallam islaamummaa addunyaan ittiin bultu shari'aa islaamaa addunyaan kuniiti jireenya boodaadhaa bara dhufuufis jireenya dhufuufis duniyaa isa dhufuufis ittiin jiraatani isa kana tuqe rabbitu itti duule ana miti obboleessa isaanii rabbi isaanii tuqeetu itti duule amantii inni tuqeetu itti duule obboleesso. Tole daawwattoota keenya egaa nu caqasaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru gama Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaadha. Keessummaan keenya guyyaadhaa obbo Abdiisaa Baayisaa jedhamu. Obbo Abdiisaa Baayisaan immoo obboleessa obbo Agumaa Baayisaa tibba kana marsaalee hawaasummaa irratti karaa miidiyaa anaaf maltiimiidiyaa jedhamu gaazexeessaa beekan gudummaa waliin afgaaffii taasise keessatti dhimma amantaa islaamummaa mufachiisuudhaan namoota baay'ee gaddisiiseera jedhameetu marsaalee hawaasummaa irratti kan kaa'atti jiru. Inni kun immoo hordoftoota amantaa islaamaa qofa otoo hin taane warreen kiristaanaa Oromoo nama akka namaatti kan baay'ee mufachiisee ture wanti kun. Isa kana bu'uura godhannee obboleessi isaanii immoo lakkisaa namni kun amalli isaa akkasidha jedhaniiti kan isaan ragaa ba'aa jirani. Namoonni akkas jedhu obbo Abdiisaa gaggabaabsaan haa deebisaa gaaffilee hedduun qaba. Daawwattoonni illee gaaffilee hedduu isin gaafataniiru sanallee isiniif dhiyeessuun barbaada sabateef. Obbo Agumaan dhibee sammuu qabu kanaaf akkasitti dubbatu jedhu namoonni yeroo darbe keessumaa dhimma sabaa wal qabsiisanii waa'ee uummata Arsii kaasanii waan garaagaraa dubbataniiru ture. Dhaamsa isaan yeroo adda addaa dubbatan kana hin dhageessu isin isa kanaafoo maaltu isaanii mala jettu namoonni mana murtiitti dhiyaachuu qaba kanneen jedhan jiru kaawwan immoo wantootuma garaagaraatu jechaa jiru kaawwan immoo dhiifamallee gaafachuu qaba jedhu isin akka maatiitti akka obboleessa isaatti iddoo citee dhukkuba waan ta'eef haadhoo isaati isini mee waan jettan qabdu kanarratti maali dhuguma dhibee sammuu qabu jettanii yaaddu isin? Agumaan dhibee inni qabu dhibee tokko qaba. Dhibee itti waa argatu tokko qaba. Dhibeen isaa waa argachuudha malee dhibee sammuudha hin qabu. Nama baay'ee sammuun isaa sophisticated ta'e karaatti waa argatu karaatti bu'aa dantaa wayiirratti argatu fedha. Waan ajaa'ibaadhaan sitti hima Agumaan jaallatee miti kan inni Arsii arrabsee fi kan inni Shawaa arrabsee fi dhuguma utuu nama qabsoo nama Oromoo jaallatu ta'eeti Oromoo addaan baasee Oromoo amantiin addaan qoodee godinaan addaan baasee beekaa fi wallaalaa jedhee adda qoodee Oromoodhaaf ani Oromummaa sabboonummaa sanaafan jiraadha sanan labsa hin jedhu waan namni akkasiidha hin jiru. Namni kijibu akka isaati hin jiru kijibaadha dantaadhaa fi waan ajaa'ibaadhaan siif hima obboleettiin keenya raggaatu baayisaa ka jedhamtu haadha keenya ishee sadaffarraa ka dhalatte haadha manaa jeneraal Biraanuu Juulaa OPDOdha. Namicha kana wajjin firooma qabu niitii isaa inni Amaara amma inni Gojjame tokko inni fuudhe dhiyeenya ishee duraa batee biyyaa bahe sana ishee ji wal dhabee reeppi keessiitiin Michiganitti qabamee Yuunivarsiitii Michigan keessa waggaa lama utuu barataa jiru waggaa lamaffaatti dubartii adii attempt reeppiidhaan qabameeti sababa waggaa lama itti hidhamee achi bahee fiti haati manaasaa Habashaan asii irraa dhiibbaa baqattee jennaan kan biraa biyya dhaqee fuudhe biyya naannoo dhaqee fuudhuu hin danda'u waan ta'eef dhokatee Finfinnee keessatti intalli obboleettii keenya intalli Baayisaadha. Raggaatu Baayisaa ka jedhamtu Biraanuu Juulaa 19 akka lakkoofsa Habashaa 83 keessa isheen nama kinati wallagga kinati gaaffii keessa utuu isheen jirtu gaafa darbiin dhufu inni Biraanuu Juulaa hundi warra kinati keessa hojjetanidha. Inni fi Baacaa Dabaleedha warra tawaswaasii wayyaanee turan beektaa isaan sirbituu turan malee warra waraanaadha hin turre beektaa booji'amanii lamaanuu isaanii Baacaa Dabalee fi Biraanuu Juulaayyuu insaan achi keessa utuu namicha Yoonatan Dibbisaa ka jedhamu ilma daadaa keenyaa tokkotu jira. Innis nama akka isaaniiti achi keessa galeeti karaa Yoonatanii fi karaa intala obboleettii keenyaa kana dhaqee intala Gojjame tokko Amaara fuudheeti sana ajjini saayiba walii ta'e dirqama OPDOdhaa fudhateeti yoo Oromoon gaaf tokko takku tokko yoo isheen deemte meetira tokko duubatti deebisa. Dirqama Biraanuu Juulaadhaa qaba namichi kuni. Dirqama Biraanuu Juulaa dirqama OPDOdhaa qaba. Abaawoo jiwwal hin beeku kijibaadha. Mee abaawoo keessa eenyutu si beekaa?
dhimma Oromoo irratti ati dhugaadhaan Oromoo biyya lafaarra jirtu Ameerikaanuma keessatti Oromoo eenyuun gargaartee beekta gaaf tokko daabboo bittee fi beekta eenyu Oromoodhaaf ati afaan hiiktee beekta jedhime gaafadhume eenyuuf qalama bittee beekta dabtarii bittee beekta jedhii gaafadhume namichi kun kijibaadha. Inni dantaa inni qabu dantaa isaa waan biraadha dhimma Oromooti wali qabu dirqama qaba Oromoo addaan diiguudhaaf Biraanuu Juulaa soddaa isaati kan walitti dhiyaatu isa Biraanuu Juulaa jiniti tokkummaa qabu namichi akkasii Oromoo akkamiidhaan namni qooduudhaaf. Obbo Biraanuu Juulaa aadde Raggaatu Baayisaa kan jedhamtu akka fuudhanii jiranidha kan isin kaastanii ammayyuu waliin jiru isaan gaa'eedhaan. Yoo akkas ta'ee kallattii biroodhaan obbo Biraanuu Juulaa isin lamaaniifuu soddaadhaa jechuudha kallattii biroodhaan. Mee akkaasi ammoo kuni OPDO Biraanuu Juulaa irraa dirqama fudhatee nama jiraatudha malee inni dhugumaanii nama adda bilisummaa Oromootiif jiraatu miti uummata Oromootiif nama jiraatu miti Islaama jedhee adda baas utuu walakka ta'eeti na dubbachiisee waa xiqqoo afaanii dhabee oolee xiqqoo rabbi safuu naa kennee afaanitti na qabee jiraati alhamdulillahi rabbil aalamiin silaa waan tokko dubbii jiru adda baasna jennee dubbii biraa akka uumnu hin barbaadu dhimma amantiidhaanis ta'e dhimmoota dhuunfaadhaan haa ta'u garuu waanuma jiru kanatti Oromoon maal hubachuu qaba isin haadhoo isaadhas jedhudha kan hin dhiyeesse malee rakkoo jiru tokko furra jennee rakkoo biraa akka nuyi uumnu hin barbaannu daawwattoota keenyaa dhaamsi darbaatti jiru kuni itti gaafatamummaa isaanii kan fudhatanillee obbo Abdiisaa Baayisaati obboleessaa Agumaa Baayisaa jechuudha dubbiin kun yookiis ejjennoon kun ejjennoo miidiyaa koo yookiis Oromoo Diyaasporaa miidiyaa akka hin taane beeka ta'us garuu dhaamsa akka gaazexeessaatti gaafachuu qabu nan gaafadha. Mee kan biroo isin kaastan keessaa ergama fudhateeti Biraanuu Juulaarraa fudhateeti kan jedhudha kan isin kaastanii. Isa kana fudhachuudhaaf akka jechuudhaaf wantoonni isin dandeessise maaltu jira? Obboleettii keessan fuudhe isin lamaaniifuu soddaadha. Inni garuu yookiis obbo Agumaan ergama isaa fudhate wanti jechisiisu waan isin akka ragaatti nuuf kaasuu dandeessan maaltu jira? Yeroo ammaa kana immoo obbo Agumaan gaa'ila qabu. Gaa'ila yoo qabaatan immoo nama akkamii fuudhaniiti waliin jiru nama gaa'ila qaban nama ijoollee qabanidha jireenyi isaanii maal fakkaata maatii isaanii oni gargaaru maal fakkaatu mee baay'ee gaariidha Agumaa kan inni itti jiraatu akka naga'utti ani Ameerikaa dhufee hin beeku akka inni profaayilii isaa irraa kee argutti garuu nama taaksii diraayiveridha waan tiraanspoortiidha kana hojjeta ka jedhu ni dhagaa waa'ee soddummaa Jeneraal Biraanuu Juulaa is true lamaan keenyaatu akka obboleettii jedhamuutti soddaan garuu akka walitti dhiyeenya qabnu personal relation keenyatti we are very different and we are very apart from one another maal jennaani niitii Amaara Gojjamee inni amma fuudhe kuni Biraanuu Juulaa kan itti heerumsiise mana isaatti miinzee isaa ta'e akka nagara abbaatiiti naafsa abbaatiiti miinzeeti maalii ta'e kan itti heerumsiise isatu fuudhe inumaayyuu information biraa anamma dhagaa jiru naannoo 2006 keessa ta'uu 2007 keessa ta'uu inni biyya deemee ture jedhan the last inni biyya deemee rakkina biraa uumee jennaanii utuu barbaadamaa jiru gaazexaa irratti illee bahee utuu barbaadamaa jiru namni gaazexaa isaa siin erganaan jedhee jira namni maatii dhumti part of our family maqaan isaa kan inni itti wanti inni ta'ee barbaadamaa ture jira gaazexaan isaa jira siin ergaa jedhee amaskanii godhe siin ergina jedhee kaleessa nutti manii turan kaleessa Sunday itself arrimaandeedha amma nu biraati. Kanaatiifuu namichi kun Biraanuu Juulaati kan inni VIP gaardiidhaanii mana isaatii fuudhee airport geessee akka Ameerikaatti paaspoortii Ameerikaadhaa qaba waan ta'eef namni kun akka sanatti booleetiin bahee Ameerikaa gale. Ergasii biyyatti hin deemine. Mee amma dhaqii Itoophiyaa dhaqii jedhiitii itti mee akka Itoophiyaa dhaqu gaafadhu mee inni akka amma jedhiiti gaafadhu. Inni
ما جناني أشرا يبدأ ريكوردي برايو كابا بايا كابا نخنا دواميتي أنا ما نمشي كنا راتي جيبان كابا obbolesa كودي لما باكودي رجعتوا نسي انتلا باكودي وليجين قدان وليجين جانة وليجين جرانة قدان جيبن سك براي راهين كاب غرو وايا أمانتي في أورومو كيسماتي حواس أورومو أمانتي دا ندكودي أمانتي إسلامامو particularly adda baasee keessa hoggaanni arrabsu sanatu irratti hin tolu. Sanaaf immoo anamma jechaan iyyuu hin danda'u ibsu utuun isa ijaan argeeti. Wallaahi lafa kanarra hin jiraatu isa dabarsu malee. Wallaahi rabbinaa shaahid. Rasuula arrabsee amantii islaamaa arrabsee xiqqeessee ka rabbiin شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس قرآن باتي رمضان كبجما كيس رمضان كبجما كيس كان إني قد بوي ربي كان إني رسول صلى الله عليه وسلم جلت ما نما هندما أوليت كان إني أرجع إلما نما هندما كجيل جما اتبول ماتا سفوبي سيران أكتين جراتني بجتشان إسمتي أرجع جل ربي نتيم نمني كان تكيس نمني كان أربسي والله أنا الجدي هم جراتو تولي جاني أرجع الحمد لله رب العالمين. باي daawwattoota keenya achumaatii tarii akka daawwattoota keenyaaf ifa ta'uuf kan akka kaastan barbaadu obbo Abdiisaa keessumaa isaan ergama fudhatanii Biraanuu Juulaarraa Oromoo walitti buusuu kaayyoo godhatanii kanaaf isa kanaaf dubbachaa jiru kan jedhu kaastanii yoo isaan hariiroo Biraanuu Juulaa waliin kan qaban yoo ta'e biyya sana immoo yeroo ammaa kana olaantummaadhaan kan bulchaatti jiru PPdha. PP keessaa immoo namoonni gahee guddaa qabaatan keessaa obbo Biraanuu Juulaas isaan tokko sabateedhaa fi biyya dhaquun maaltu isaan yaaddeessiree badiin isaan godhan nama dhuunfaa irratti ture moo mootummaa irratti ture moo biyya irratti ture moo maaliif biyya dhaquun yaaddoo isaan nama dhuunfaa irratti kan inni hojjetu nama dhuunfaa irratti hojjeta namni kuni nama dhuunfaa irratti kan inni badii dalagu warra defenseless ta'an maleessaati. Fakkeenyaaf nama kan inni islaamummaa arrabsu waan namni islaamaadhaa isa bira hin geenye itti fakkaatee waan kophaa jiru fakkaatee sooshaal miidiyaan kun kan masaa duwwaa akka ta'e fakkaatee eenyuyyuu isatti dhiyaachuu namnu akkasa hin beekne of fakkeessee dubbata. He did and he told that, but Islam is all over. Eenyuyyuu mucaan irra dhalateeyyuu islaamummaa dhiibu. Tolega, badii amma godheedhaaf isin akka obboleessa isaati. Bakka buutanii dhiifama gaafattu akka maatiitti dhiifama gaafattu moo badii amma godhan kanaaf itti gaafatamuu qabu jettanii kaastu. Itti gaafatamuu qaba. Itti gaafatamuu qaba yoo inni fedhee gadi bahee ripentii godhe isa malee ani badii isaatti eenyuyyuu quraannis macaafa qulqulluunis amantiin kiristaanas amantiin islaamaas kan jedhu eenyuyyuu badii hojjetetti itti gaafatamaa jedhe lubbuun cubbuu hojjete isheen hin duutii jedhe. Eenyuyyuu lubbuu namaa tokkos ittiin gaafatamu quraana ani sababa isaatiif jecha dhiifame eenyuun hin gaafatu wallaahi anis warra isarratti seera ragaatti dhiyeessan keessa tokko ani ragaa isaan qaba tokko lama jedhee yoommoo hin danda'ama ta'e yoo rabbiin Ameerikaa na fiduu na dandeessise dhufee evidensii tokko biyyatti yoo inni dhufe lubbuu koo kenneetan dhaqee mootummaan keessaa baqadee biyya alaa jira dhufa dhaqeetan namicha kanarratti ragaa evidensii itti dhiyeesse as taa'ee sirratti hojjechuun hin danda'a alhamdulillahi rabbil alamin rabbitu danda'a ana miti kan na dandeessisu rabbi ani tokkitti ilma namaarratti yakka hojjedhee badii hojjedhee illee hin beeku. Osoo amma qaamni ta'e yookiis miidiyaan ta'e obbo Agumaa waliin dhiyaattanii dhimmoota amma jettan kana fuulleetti hin dubbattuu jedhani yookiis immoo mana murtii tokkotti badiiwwan isaan hagammaa godhan irratti ragaani baatu yoo jedhan jechoota kana lamaan irratti deebiin obbo Abdiisaa maal ta'a? Hello, obbo Abdiisaa.
Ayyee daawwattoota keenyaa egaa rakkoo teknikaa nu mudateef of koltiin isin gaafadhaa tarii waan cite fakkaata sagaleen isaanii haa ta'u garuu dhimmi nu irratti fuulleffanne inni ijoof inni murteessaan tibba kana keessumaa marsaalee hawaasummaa irratti deemaatti kan ture dhimma obbo Agumaa Baayisaa waliin wal qabate gaaffilee jajjabduu namoonni kaasaatti jiru dubbiin isaan dubbatan yeroo darbe miidiyaa irratti namoota baay'ee mufachiiseera gaddisiiseera isa kana bu'uura godhachuun obboleessi isaanii obbo Abdisaa Bayisa ammoo naaf kolchaa obbo Abdisa Bayisa ammoo lakki jalqabumaa obboleessi koo rakkoo qaba maatiirraa kaase kanaaf Oromoon isa kana beekuu qaba kan jedhu kaasaniif kana qofallee otoo hin taane waan godhaniif itti gaafatamummaa fudhachuu qaba dhiifamallee yoo ta'e ofiisaa achii as baase dubbachuu danda'uu qaba jedhama. Maarreen egaa turtiin keessan waliin haa ta'u jedhaa yoo obbo Abdisaan achii as deebi'aniif gaaffiif deebii keenya kan itti fufnu ta'a. Yoo isaan achi as deebi'uu hin dandeenye garuu gaaffiif deebii keenya xumurra. Haga sanatti beeksisa tokko isin daawwachiiseen isinitti deebi'a. Hello. Network isin jalaa badee? Tole egaa ani isinii bilbiluuree yaada keessan xumurtu ani isinii bilbilumoo keessaa saantima qabdu sinum taasa'uu dandeessu sagaleema keessaniin haasa'uu dandeessu ka isuma kanaan yookiis yeroo biraa walitti deebina rakkoon qabu amma laayivii irra jirtu sabateedhaa fi mee dhumarratti dhaamsa qabdan gabaabsaatuma nuuf kaasaa yeroo biraa wal beellamannaa gaaffilee hedduun qaba kan maamiltoonni keenya nu gaafatanillee danuutti jiru waa'ee isaanii walii wal qabsiisee dhaamsa keessan dhumaa uummata isin dhaggeeffachaa jiru kanatti mee dhaamsa keessan dhaamaatii yeroo biraa wal beellamna aniif isin maal kan qixxeedha nu biraallee. Baay'ee kan galatoomii ani dhaamsa ani qabu uummata Oromoofis ta'ee intaayirooyi uummata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uummata musliimaa hundumaatiif dhaamsi ani qabu namichi kun seeratti dhiyaachuu qaba. Namichi kun nama dantaa barbaadudha. Amantii kiristaanaatiifis yoo ta'e nama bakka hin kennineedha. Amantii Islaamaatiifis yoo ta'e nama amantii Islaamaatiif Musliimaaf nama bakka hin kennineedha. Aadaadhaanis yoo ta'e namni kun aadaa nama hin kabajneedha nama safuu hin beekneedha. Namni kun nama dantaa mataa isaatiif jiraachuu fedhu dirqama nama biraa yoo fudhatee yoo kana achi immoo isaaf akka ta'utti waan isa gammachiisu namarratti warra humna hin qabne dispeensilees kan ta'ani attaakii ka godhuudha. Akkasitti ture jireenyi isaa kanaatiifu namoonni biyya kamiyyuu jirtan bakka inni jirutti ani mataan koo ragaa dhiyeessuudhaaf person dhiyaadhee ragaa kennuudhaaf namoota inni bikkinii isa ka turan dhiyeessuudhaaf yookaan warri kan amma har'a lubbuutiin hin jiran namoonni baay'een maatii isaanii jiru. Namoonni isa beekan dhibbaan kan lakkaamantu jiru maal akka ta'e namni kun Oromoo bakka hin bu'u adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u hawaasa Wallaggaa bakka hin bu'u namni rejected the most rejected person waan ta'eef kanaaf uummata Wallaggaa irra hin ilaalina. Dabalee warra amantii kiristaanaa hordofan obboloota keenya kana irra hin ilaalina. Dhugaadhaaf ani isin hin jedhe rabbiin waamalee kan inni gara kanatti na fide har'a kanaaf inni maqaa rabbi guddaatiin islaamummaatiin isin gaafata obboloowwan kun warri musliimaa obboleewwan abbootiin kan taatan kanan isin gaafadhu uummata Wallaggaa irraatii dhiisa adda bilisummaa Oromoo irraatii dhiisa namichi kun ofii isaatii fi namoota isa deeggaran yoo fedhe isaa jala deemee waa biraa hojjechaa jira. Ummata kana bakka bu'u namni waa kan nama jeeqee ta'e fudhatan jedhee kan isin gaafadha ajaa'iba. Tole egaa isinitti illee lakkaa kallattiidhaan bilbiltaniiti kan dubbachaatti jirtan garuu gaaffii tokko isa dhumaan isin gaafadha dhaamsi keessan inni dhumaa kun matumaa hiikoo guddaa kan qabudha saba keenyaaf maaliif
yerootti Oromoon amma aarsaa kaffalaa jiru haala akkasii keessa jirutti Oromoon walumaan dhaabbachuu danda'uu qaba malee waan xixiqqaa wannoo ta'ee adda bahuu hin qabu. Dhimmicha tuffachuu barbaade otoo hin taane assaayimentii namatti kennu jechuu kooti. Isin obboleettiin keessan aaddee Raggaatu Baayisaa kan jedhamtu haadha manaa Biraanuu Juulaati ergama isaanii fudhate kan jedhu kaastaniittu. Mee gaaffiin tokko isin gaafadhu kan daawwattoota tokko yeroo biraa walitti deebina gaaffii hedduun barreeffadhee osoo isin hin gaafatiin hafe haa ta'u garuu yeroo biyya jijjiruyyuu yeroo adda addaa hidhamanii turan obbo Agumaan jedhamu. Isaan keessaa immoo namni hidhaniyyuu isin iyyuu nama isaanii hiisise keessaa nama tokko jedhamu. Raafilii kana godhan jechuun yoo rakkoo ta'e illee garuu maaliif hidhamanii dhuguma hidhamaniiru biyyatti isinoo hiisistaniittu har'allee jibba sanarraa kan ka'e dubbattu moo nama kanatu badii qabu? Bakki jibbisarraa kan ka'e miti nama biraadhaa waan safuu qabuudha beektan nama biroomaan walitti dhiyaatuudha maatiidha faamiliidha waan ta'eef beektan namnuu himachuu hin salphata aadaan keenya baay'ee jabaadha rakkina keessa jiran uffatanii atu nama biraadhaa hiriyaa haadha isaatii humnaan gudeesse barbaachisaa yoo ta'e maqaan garuu safuu ijoollee isaanii jarri sun namni sun har'a umriidhaan lafarra jiranii ijoollee isaanii akaakilii isaanii har'a jiru hin beeku namni beeku obbolaan keenya hundi nu kana beeku nama isaaf akkoo taatu akkoo karaa haadha isaatiisaa akkoo isaa taatu nama gudeedeedha humnaan gudeedee biyyarraati bakka seban yeroo sana kana qabsitee dabare maasorii ibbuu kopparaa keessatti baatii sadii yeroo tokko hidhamee amma isa lammaffaa irratti baatii sadii hidhamee yeroo biraadhaaf bakkatee isa maayyiidha sadaffaa hiriyaa haadha isaatii humnaan gudeedee bakkatee biyya ba'e sanaa kaasee biyyatti deemte sanaan biyyarraa ba'e namni kun nama akkasiif. Meetarii isiniin ala waa'ee namni kun amaloota gadhee akkasii qabaachuu isaanii yookiis immoo amaloota baay'ee rakkisoo ta'e qabaachuu isaanii namni isin nuuf kennitan jiru yeroo biraa namni nuni dubbisuu dandeenyu. Baay'ee gaarii dubbisuu dandeessu warruma maatii kanaadhaa amma asirratti hin kennu maal jennaani isaan kana ekspoozii gochuu irratti ulfaata xiqqoo ta'uu kuti aadaa qabna waan ta'eef namoota sii kana parsoonaalii si bilbilee naaf bilbilii isaan kana irraan odeeffachuu dandeessa wanta sobaa miti kun wanta dhugaati namoonni kana dhagaanii hin jiru har'a iyyuu si bilbiluu danda'u isaanii yoona waan isaan siini godhan iyyuu dhaga'u imooshinaanii keessa jiraachuu danda'u taayyoo maas miidiyaa kuni sooshaal miidiyaa kuni Broadway gadhiisee jira yoo ta'e yoo gadhiisee jiraate I don't know agame warra molo SCC warra irraa participate godhan asitti kan hin beeku isaan kun iyyuu yoo na dhagaaniiru baay'ee isaanii namoonni baay'ee dhagaanii jiru faamiliin humti keenya maatiin humti keenya iyyuu baay'ee isaa hin beeku waan ta'eef kabiraarra iyyuu faamilii memberii kenna namni alaadaa tarii yookaan dhiisuu danda'a yookaan irraanfachuu danda'a yookaan sobuu danda'a yookaan immoo kaanfachuu danda'a faamiliin raabsii kennan obbolaa isaa raabsii kennuu danda'a obbolaa wajjin dhalan irratti kennuu danda'a maqaa isaanii warra jiran. Haa ta'u gaa isa kana dhuunfaa maannaa kennitu guddaa galatoomaa ulfaadhaa yeroo keessaniif maaloo. Amiin jiraatatti asirratti beekuudhaa fi baay'ee galatoomii kun isa jalqabaati malee isarumaa kan taane hawaasa si ooluu godhan immoo dubbachisuu yaali inshaallah yeroo sanatti karaa gaarii akka gaariitti akka walitti deebinuu fi ummata islaamaa walumaa galatti fi ummata oromoo amantii islaamaa fi amantii kiristaanaa qabanii namni kun yaamna fira deebisan hubachiisu wallaggaan akka inni bakka hin buunee fi adda bilisummaa oromoo